Ergaan koo yoo si qaqqabatee balleessaan kun agaliiraa gaabbeeraa deebii hawwiisii heddii. Dhugaa malee dhiirarraa baay'ee jaalladhu hin qabu. Sobduudha dhiirri misee. An shaawarii galuuf bishaan fitti naqee dhaabbata. Hashama harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya kun Hamileessaa Showdha. Hamileessaa Show yeroo garaagaraatti sagantaalee garaagaraa qopheessee qophiilee barsiisotaa fi onnachiisotaan qabatee gara keessan dhufaa turuunsaa ni yaadatama. Amma immoo maarree Hamileessaa Maltiimiidiyaa waliin ta'uudhaan Hamileessaa TV biratti qophiilee barsiisotaa fi onnachiisotaan garaagaraa akkasumas immoo bohaarsotaan qabannee dhufuu jalqabnee jirra. Kanaaf toora YouTube keenya Hamileessaa TV subscribe gochuudhaan yoommoo qophiilee keenya jaallattan koomentiidhaaf hiriyoota keessaniif immoo share gochuudhaan nu hordofuu dandeessuun afeerraa keenyadha. Filannoon keessan Hamileessaa Show haa ta'u. Akkuma kana maqaa keetii fi hojii kee nutti himi. Maqaan koo Boontuu Ayyaruun jedhama. Hojiin koo immoo koomedii fi diraama. Maqaan koo Hawwii Girmaan jedhama. Hojiin koo immoo taatoodha. Diraamaa ni jedha, koomediyaaniidhas. Tolee, maqaan koo Diboora Akkamaan jedhama. Barattuu kutaa 12dha. Akkasumas koomediyaaniidha. Maqaan koo Taammanii Mul'ataan jedhama. Hojiin koo hojii aktiraadha. Duraan hojii adda addaa keessan ture garuu amma erga waggaa lama asii hojii aktiraa keessan jira. Qaama kee keessaa iddoo ta'e tokko jijjiiradhutu jedhamte carraa isaatu argattee maal jijjiiratta? Onnee kun jijjiiradhu. Maaliif? Onneen koo kun timaatimii wayiinti fakkaata. Ija koo. Maaliif? Yeroo baay'ee namni chaayinaadha naan jedhu. Ija chaayinaa qabdaa naan jedhu. Ija xixinnoo waan ta'eef. Onnee koo dafee nama jaallata. Saabii nama jaallatu sanaaf immoo dafee mana saabii nama immoo namni miidhama. Umurii kanatti nama baay'ee jaallatee beektaa jechuudha. Baay'ee miti garuu yoo xiqqaate sagalii caala lakkaa irra hin beeku. Baay'eedha jechuudha. Baay'ee jechuun tutturee yookiin waggaa lamas yookiin waggaa sadis ta'uu danda'a waan ta'eef ergan iskuulii galee fa'aadha waan ta'eef lakkaa hin beeku. Seriously? Amalli dhiirarraati baay'ee jibbitu baay'ee jaallattu maali? Amalli dhiirarraa baay'ee jibbu sobadha. Kan hin baay'ee jaalladhu immoo hin qabu. Dhugaa malee dhiirarraa baay'ee jaalladhu hin qabu. Sobduudha dhiirri hundisee. Dhiirota salgan kana jaallatee irraa adda baate kan hundumaa sobaaf irraa adda baate jechuudha. 9:19 ture sobaan irraa adda ba'e. Namni jaallachaa ture nama fuudhuu hin dandeenyedha. Kanaaf nama jaallattee tuun ittiin himatiin haftee beekta jechuudha. Afeemma. Akka jaallattu ittiin dubbatin jechuudha. Maal baay'ee waan qabu ture jaalalli kun anaan. Xinnoo mana qaba. Guddataa deema. Dafee si qaba garuu. Dafee na qaba. Gara fuulduraatti dhiira akkamii jaallachuu barbaadda? Dhiira baay'ee waaqayyoon sodaatuuf na jaallatu, maatii isaa kabaju, maatii koo kabaju. Yoo argame inniyyuu. Beeksisa dubbatteetti sumarraan beeksisa kana daawwattoonni gaaffii kanaaf deebii ta'uu danda'anii deebii isaanii dhufuu danda'u jechuudha. Tu shaaworii galtee yookaan bishaan daattu fincaanii sirkaamee beekaa? An shaaworii galuuf bishaan fitti naqee dhaabbadhee bichaa. Bishaan daakuu sana illee jijjiirti qaama giddeella shii mataba ijoollummaati. Moo fincoofnamaa bishaan keessatti yeroo shaaworii mana mudatee hin beeku. Dhaabbadhee waan iyyuu fincaa'an. Gaafa shaaworii galuu jechuudha. Kun egaa mudannoo nama baay'eedha. Narkaa baatu hin taane ofii waa fincoofta. Pirogiraamii maali? Ofii maa? Pirogiraamii maali? Tii adeema? Shaaworii keessatti? Waan argata. Jarbeera. Yoo walitti dhufne hin beeknu reeni. Yeroo hundumaadha? Tu bishaan daattu immoo. Bishaan daakee hin beeku. Ani immoo sila baqachuufan ture bishaan sana. Bishaan daakee hin beeku. Lakki. Kana dhugaadha. Lakki dhugaa.
Amma yoonaatti namni gaafadhe hundumtuu naamaneera. Kun namni kaasee amanuu danda'a garuu duraan fincaa'isee na waan ta'eef qabee hin beeku. Addunyaa kana irraati iddoo tokko duwwaa akka jiraatutu guddisiifamte eessa jiraachuu barbaadda? Eessaan jiraachuu barbaada? Asoosaa. Maaliif? Nan jaalladha. Akka addunyaa ta'uu isaa jaallattee jira? Baay'een si ajaa'ibsiifadha dhugaa dubbachuudhaaf. Biyya Chaayinaa deemtee guyyaa 10 fagaboo teessa moo qumbursaa nyaattaa utuu siin jedhaniifi qumbursaa nyaattaa moo guyyaa 10 fagaboo teessa? Qumbursaa wanta sana nyaachuurra dhugaadha guyyaa 10 fagaboo ta'uu na wayya. Wanta baay'ee jibbu tokko qumbursaa mi waan jibbitu tokko iyyuu nyaattu waan ta'eef qumbursaa nyaachuurra gabuduu koo na wayyanaaf. Qumbursaan sun na furdisa taanaan nan nyaadha. Naatti na fayyada taanaan hin nyaadhu. Namni naan hin nyaattu naan jedhu mana fincaanii teessa nyaattaa naan jedhu oksijiinii malee nyaata fayyadamtu naan jedhu kanaaf fedheen. Guyyaa 10 soomee guyyaa 10 soomee yaa kurnaffaa booddee kaasan beeka. Amma ammaatti hojii isteejii baay'ee hojjedhee jira. OBN wajjin magaalaa garaagaraa deemee hojii isteejii hojjedheera. Akkasumas immoo siitkoomii yuutuubii irratti tiiktookis hojjedha. Caalaatti hojii koomeedii hojjetaa jechuudha. Koomeedii ani ta'uudhaaf hin adda jettee yaaddaa? Maal hojjettee hojii koomeedii addatti? Addatti ani yaa kennaadhas nan jedha. Addatti wanta hojjedhe yoo jiraate yaa waan uummata keenya keessa jiru gochaawwan uummata keenya yeroo hawaasii keessatti hojjetamu bifa koomeediidhaan nun immoo gaggabaabsinee irratti hojjennaa jechuudha uummata bashannansiisuudhaaf. Amma ammaatti koomeedii maal hojjettee taphoontu? Koomeedii miiltoo maal fa'a? Anoo yaadadhu. Daawwattoota gaajjaadhamu. Koomeediyaanii ta'uu koomeedii baay'ee jaalladha. Fiilmii jechuudha kan yeroo xiqqummaa koos na ilaalan ture. Innaa garuu amma 11 baradhutti yoo gara koomeediitti hin dhufne ture addunyaa barnootaa keessan ture. Achi amma immoo addunyaa koomeediyaanitti argannu fi gara boodaatti aartiin Oromoo baay'ee guddatee karaa koo kan mul'atu nan barbaada. Hojii koomeedii keessa jira. Tasuma waan tiraajedii ta'e hojjedhee hin beeku amma ammaatti erga waggaa lamaatti koomeedii keessa jira. Hojii koomeediyaanii nan taa'ee hin dhalanneeni. Egaa erga ta'e immoo haa galatu isaa haa galatu inni fudhannee. Naatti namoota baay'ee wajjin hojjetta argaa hojii diraamaa fiilmii hojjetteeti. Hidhata hojii keetii irraa jaalalli si qabee beekaa? Jaalalli na qabee hin beeku hidhata hojii kootii irraa. Namoota wajjin hojii hojjedhe irraa illee na qabee hin beeku amma ammaatti. Iddoo kan biraatti garuu si qabee beeka? Hidhata hojii koorra jaalalli na qabee hin beeku. Na qabee hin beeku. Jaalalli na qabee hin beeku. Besti friendii minaamin irraa hiriyoota irraa si qaba garuu hidhata hojii kootii. Ana na qabee hin beeku si qabee beekaa jechuudha. Besti friendii irraa malee lakki. Besti friendii keerraa jaalalli si qabee beekaa? Sirriitti na qabee beeka. Tole ni gaafatte moo kan goote ree? Jechuun miira sana keessan gashadhe suutuma suutaan. Akkanis jaallatu goote? Wal duukaan jiru. Nama jaallattee dhiistee deebitee kaatee immoo jaallattee beektaa? Jechuun nama sana yeroo sana dhiisee wallolee dhiisee deebi'ee muyyoon iddoo tokko yookiin wanta sana yaadachiisu yeroo argu gaabbee. Gaabbitee deebitee gaafattee beektaa? Gaafadhee hin beeku garuu gaabbee yookiin itti deebiidhaaf yaalee beeka. Gaabbaa jirti waan ta'eef iddoo jirtu quba baasiiti itti deebii qotu si eegaa jirti isheen. Baay'ee kan itti irraa jaallattu maali? Maaliif immoo adda baatan? Isarraa kan jaalladhu moo baay'ee kan irraa jaalladhu kabaja inni namaaf laatuu fi callisummaa isaan irraa jaalladha baay'ee. Ergaan koo yoo si qaqqabatee balleessaan kun agaliiraa gaabbeeraa deebii hawwiinsi heddii. Namoota utuu teessee fiilmii ilaaltu nama fiilmii hojjetu sanarraa jaalalli si qabee beekaa? Jaalalli na qabee hin beeku. Garuu taatoo yookiin fiilmii biyya keenya keessaa miti. Faranjiirraa si qabee? Qaanaan ilaale yeroo baay'ee aktaroota qaanaa keessaa immoo nama tariisaa hojii isaa kun taatummaa isaarraa jaallatu tokko jira mitiire akkasuma keessa nama hin beeknerraa. Yeroo ijoollummaa keetii mana keessaa nyaata biddeen hattee nyaattee reebamtee beektaa laata? Baay'ee. Ani eelee dhumarraa fuudhee yaadde beeka. Maazirii kiyya akka tasaa bishaan deemte onkochaa wanti jedhamu tokko jira wanta biddeen dhumarraa wanti toshamu tokko jira furdate. Ishiin bishaan dhiyoodha mana keenyarra bishaan waraabbachuu deemteetu ani ol deebi'een uumanni irraa buqqise biddeenicha akkanumatti kaasee gaafan akkas jedhu balballi hin baname sagalee balbalaan dhage
isan fuudhe sana gadi hin deebisne yoo anuma sana afaan godhadhe. Sana booddee hin dhuftee bakka afaan mun godhe gadi liqimsine maal hin jenne baay'ee rifadhee na gurran kiyya gurraachaadha. Isa yeroo sanaati baay'ee mudannoo akkasii jira. Egaa ijoollummaatti waan baay'ee goona. Dhugaatii fa'aa guyyaa ayyaanaarra naqamee dhokadhee dhugee utuun qadaadiin deemee gaafa dhufan buqqifamee jira. Haadhi koo maaltu buqqisennaan daree bu'aa nan ta'eef hin dubbadhu hin jedheen. Sana booda shakkanii dhugaatii sana fa'aa ayyaana waggaa dhangalaasitee beekan. Mudannoo ajaa'ibaadha. Na yaadadha guyyaa tokko abbaan koo hojiidhaaf deemee ture iddoo biraa. Haati koos immoo mana hin jirtu turte obboleettii koo ishee hangafaa jira. Isaaf jettee hojjettee keessee deemtee anuma mana barumsaa dhufaa jira. Isa isaaf isin dhokadhee nyaataa jira. Narra baatee amma kellaadhaan baasutti na fiisistee. Kan keenya qofa yoo miti wallaati yoo ati hirribamee beeka. Waan guyyaa ta'e ollaa keenya dubartiin ta'e wayii waxii kan misaa duwwaa hojjettee kaatteerti dhaqeen jalaa fudhadhee nyaadhee dhuftee harmee qofaatti mattee na reebanii beeku. Addunyaa atuu keessa deebitee carraa dhalachuu argatte addunyaa kanarraa eenyuun taatee dhalachuu barbaadda? Nama furdoo ta'e dhalachuun barbaada. Abaduu nama jettu qabda? Lakka ofii makoo kana furdisee. Qalina kee kanatti gammadduu miti? Gammadduu miti. Namoonni baay'een qalina bareedinattidha kan isaan ilaalanii. Jechuun qalbiin sin fayyadu yooma furdatti si hoyyadhe yaada taa'ame kanatti. Carraarra deebi'ee dhalachuu eenyuun ta'e dhalachuun barbaadan maaliif namooti beekamoo addunyaa kanarra jiran nan jaalladha dinqisiifadhas garuu immoo isaaniin ol ta'uu nan danda'an jedhee nama mana. Ofii kee ta'uu keetti gammadduudha jechuudha. Booni mee jireenya kee keessatti sobii guddaan itti sobii dabarte maali? Yaadadhu ammayyuu subhaan oole ta'uu danda'a. Mee gara fuulduraatti maal sirraa jennaa hojii koomeediyaa ta'uu hojii fiilmii hojii diraamaa? Maalirraa hedduu taa'ama na ilaalaa jechuun barbaada waan hojjedhu. Namatti ni maniqa kaayyoo fi hojii qabattee dhufaa jirtu jirta yoo jiraate jechuu barbaade. Yeeno na eegaas maalumaaf mee maalumaaf na eegaa. Koomediyaan taa'amee iddoo kanatti argamtee carraa kanatti fayyadamtee gaafa deebiin nukeetiif guddaa galatoomii jaalladha. Carraa gaariin siif hafu. Thank you. Guddaa galatoomii waliin turte yeroo baay'ee bareedaa taasifannee carraa gaariin siif hawwaa deebinee immoo akka wal agarru abdiin koo baay'ee guddaadha. Galatoom. Sinillee galatoom. Thank you.